Ashamar kafuune daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Miidiyaa akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isinaa ga'u janna daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Miidiyaadha. Qophii keenya ammaaf qabanne kan isinitti mu'ana Muhaa Oromooti. Hagaduma sagantaatti nu waliin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuu sin dagatinaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo Woboon Zoonii Kibbaa leenjii loltummaa fi siyaasaa yeroo dheeraadhaaf fudhachaa ture eebbifamuudhaan lolaaf qophaa'ee akka jiruu fi waraanni bilisummaa Oromoo Kibbaa fi Lixaattis leenjii loltummaa fi siyaasaadhaaf fudhachaa ture yeroo baay'eedhaaf eebbifamanii lolaaf qophaa'anii akka jirantu himamee jira. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Zoonii Kibbaa Jaal Gammachuu Abbooyyee humna guddaa loltummaadhaa fi siyaasaadhaan leenjisaa turan eebbisanii akka gaggeessan kan himame yeroo ammaa tana lixa Oromiyaa raayisumni guddaan kan leenjiyaa ture eebbasaanii xumuruudhaan lolattis galanii akka jirantu himamee jira. Woboon Kibbaa fi Lixarraa gara jiddu galeessa Oromiyaatti fuula deeffatee kan jiru jiddu galeessattis ammoo humni akkaan guddaate waraanni bilisummaa Oromoo Woboon qophiirra yoo jirus viidiyooleen garaagaraatii fi suuraaleen hedduun maxxanfamaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo Woboon imala gara magaalaa Finfinneetiif qophoofne waan jechaa jiru fakkaata. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Jaal Marroon waraana bilisummaa Oromoo yeroo garagaraatti bifa kanaan dura mul'atee hin beeyneen humna guddoo meeshaa gurguddoo hidhachiise yoo sochoosus jiddu galeessaa fi kibba Oromiyaa akkasuma Lixaattis Woboon humni guddaan mul'atee jira bifa kanaan dura argame hin beeyneen. Kunis ammoo godhamaa fi kan jiru imala xumuraa kan gara magaalaa Finfinnee isa jedhame saniif ammoo qophaawaa akka jiru Woboon mul'isaa jira jechuudhaan keessa beektonninis himaa jiru. Woboon yeroo ammaan tana kan durii caalaas akkaan guddatee kan mul'atee fi hidhannoo gurguddoos qabachuun ifatti kan mul'ate. Woboon kan kanaan dura ammoo bifa riphee loltummaatiin socho'aa ture yeroo ammaan tana baay'inaan wal gahee bosona cabsee gandoota baadiyyaatii fi akkasuma magaalota aanota hedduus ammoo yoo qabatu mul'atee jira. Mootummaan Abiy Ahmad humna kana barbadeessine dhabamsiifne jirra jechuudhaan dhaadachaa kan turan isaa fi Shimallis Abdiisaa ammas yaaddoo waan lakkisan hin fakkaatu. Hoogganaa waraanichaa Jaal Marroonis halkanii fi guyyaa ammoo jirattis yaaddoo buusurra waan if duuba deebi'anis hin fakkaatu. Yeruma yeroodhaan humna guddaatee fi hidhannoo gurguddoo hidhatee leenjisuudhaan eebbisanii lolattis galchaa jiru. Humni addaa Oromiyaatii fi akkasumatti illee milishaan Oromiyaa raayyaan ittisa biyyattiitii fi poolisiin federaalaa humna kana duraas dhaabbachuu akka dadhabaa jiruu fi bakkoota hedduutti ammoo waraanni bilisummaa Oromoo Woboon buufataalee waraana Abiy Ahmad gubbatti haleellaa raawwachuudhaan humnoota mootummaa Abiy Ahmadis hedduu barbadeessee bakkoota hedduu yoo dhuunfatus kan mul'ate. Filannoo gurguddoos bireenii fi dishqaa dabalatee akkasuma gama kaaniin RPGdhaa fi wantoota biroo gurguddoo ta'anis loltummaadhaaf oolan Woboon hidhachuudhaan yoo ittiin sochoos mul'atee jira. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Jaal Marroon kanaan dura waraanni bilisummaa Oromoo Woboon taankii waraana kanaatii fi dishqaa isaatis argee jira kan jedhan humni keenya waraanni bilisummaa Oromoo Woboon kana booddee ammoo kilaashumaan jala siqee lolee biyya isaa bilisa baasuu malee wanti biraatis hin jiru. Kan ammoo itti beeka gootummaas qaba jechuudhaan erga dhaadatanii humni isaanii yeroo ammaan tana bakka maras wal gahee hidhannoo gurguddoodhaan ifatti bee yoo sochoos ummata keessatti mul'atee jira. Ummanninis bakkoota garagaraa waraanni bilisummaa Oromoo Woboon qabachaa jiruttis ifa bee yeroo simatus mul'atee jira. Shuumoon biltsiginnaa bishaan fixaa jirti kan jedhan ajajoonni waraana bilisummaa Oromoodha. Humni isaanii yeroo ammaan tana ifatti bee humna waraana mootummaa Abiy Ahmad haleelaa akka jiruu fi operations bifa addateen akka barbaadetti bakkoota garagaraa Oromiyaa mara keessattis gaggeessaa jiraachuu beeksisee jira. Kanaan dura ammoo mootummaan biltsiginnaadha operationii fara riphee lolaa jechuudhaan waraana bilisummaa Oromoo gubbatti labsee kan ture ji'a sadiif. Waraanni bilisummaa Oromoo Woboon ammoo operationii san injifanne fashaleessinee jirra. Yeroo ammaan tana operationii akka barbaannetti gaggeessaa jirra. Humna
humna diinaa Oromiyaa keessaa qulqulleessaa jirra jechuudhaan opereeshinii kanaan dura mootummaan Abiyyi Ahmad himachaa ture. Yeroo ammaan tana woboon ifatti bahuudhaan opereeshinii jabaa gaggeessaa jiraachuu isaatis himachaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon kibba Oromiyaa fi lixa akkasuma jiddu galeessa Oromiyaatti yeroo garagaraatti leenji'aa kan ture ammoo eebbifamuudhaan bobbahaa kan ture. Waraanni bilisummaa Oromootis kan durii caalaa kabaayatee jiruu fi mootummaan Abiyyi Ahmadis tilmaamuu akka hin dandeenyeetu himamaa jira. Biraanuu Juulaatti ammoo dubbii jabduus ta'aa kan jiru. Baay'inni waraana bilisummaa Oromoo hammam akka ga'uu fi humni isaan Oromiyaatti bobbaasaa jiran ammoo woboo wajjin kan wal hin ginne ta'uusaatu himamaa jira. Yeroo garagaraatti muummichi ministeera Abiyyi Ahmadii fi ajajaan waraana biyyattii Biraanuu Juulaadha waraana bilisummaa Oromoo woboo balleessuudhaaf humna guddoo Oromiyaatti bobbaasanillee ammoo waraana bilisummaa Oromoo woboos balleessuu hin dandeenye. Kunis ammoo taafii kan jiru akka himamaa jirutti humni isaan bobbaasaa jiran woboodhaa wajjin kan wal hin ginnee fi akkasuma dandeetti loltummaatis kan hin qabne jechuudhaan himamaa jira. Woboon opereeshinii kanaan dura isaan gubbatti labsamee turerraa faayidaa guddaa argachuu kan himaa jiru. Opereeshinii labsan saniin ammoo waraanni bilisummaa Oromoodha hidhannoo gurguddoo dugda waraana mootummaa Abiyyi Ahmad irraa buufannee jirra jechuudhaan himaa jiru. Wobooniif duuba deebuudhaafis waan deemu hin fakkaatu humnoota haaraas walitti qabuudhaan lolaaf qopheesse giddu galeessa biyyattiittis galchaa jira. Kanaaf ammoo mootummaan Abiyyi Ahmad qophii ta'uu dhabuunsaa wanti ifatee jiraachuu baatus ammoo naannoo magaalaa Adaamaa dabalatee gama kaaniin jiddu galeessa bakka hedduttis waraana guddaa buusuudhaan woboo ittisuudhaaf of qopheessaa akka jirutu himamaa jira. Woboon ammoo sochii isaa jabeessee itti fufuudhaan humnoota mootummaa Abiyyi Ahmadis ifatti haleelaa akka jiruuf hedduu isaanii barbadeessee bakka awwaalchaatis Oromiyaa taasisaa akka jirus himaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana waanuma xiqqoo tokko dubbatamee bir'atu miti. Kanaan dura guyyaa sadiitti opereeshinii kana fixaa torbee lamatti fixaa torbee tokkotti fixaa sagantaa akkasii hedduutu ture. Mootummaan kun waan inni danda'uu hin dandeenye sirrii hin beeknaa jechuudha. Karoorri keenya gara fuulduraa sun karoora waraanaati. Eessaa kaane amma eessa jirra eessa deemnaan sun karoora waraanaati. Garuu umurri isaa bilisummaa saba Oromoo ta'uu fi mirkaneessuun barbaada. Kun shakkii tokko illee hin qabne. Maanni nagaa beeki nu biraatti rakkoon hin jiru ammallee taana. Mootummaan kun nagaa barbaada yoo ta'e tokko mallattoo nagaa argisiisuu ka qabdu waraana amma nafsi hatattamaan labsamee namni bahii fi galii dhabee rakkataa jiru sana Oromiyaa keessa kaampii waraanni taa'uu danda'u fi dura turetti deebisuutu achi booddee gara nagaa wal haasa'uu fi karaa wal yaabbanii mallattoo sana argisiisuutu dirqama jalqaba. Kana qofaa miti namoota jumlaa tasumaa gariin illee kan itti hidhatan qabne garuu immoo Oromummaa fi keessumaa ammoo naannoo gara dhiyaa jiraachuu irraa ka'e guuramee mana hidhaatti nam'ee jiru hidhaarraa baasanii mallattoo nagaan dubbii kana xumuruu agarsiisuu qabanii jechuudha. Wal mari'achuu haasa'uu gara walitti dhufuutti adeemuun ni danda'amaa jechuudha. Mul'attuu inni lamaan hanga duratti nagaa dubbanna jechuun sun hin fakkaattuu jechuudha. Lolli kun yeroo madaadaatti waan dhaabbatu fakkaatee natti mul'ata. Duruu kun immoo Oromiyaa diigarraa taate jarri kun jiraatanii nyaachuuf illee deeman jechuudha. Waanuma saaman kanallee. Waraana bilisummaa Oromoo kumaatamaan ajjeesnee kumaatamaan immoo boojine. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti bakkoota qabate tokkoyyuu harkaa hin qabu. Kana booddees rakkoo ta'uu hin danda'u kan jedhu ibsa bakka adda addaatti kennaa ture. Argaa turte jedhee yaada. Sanarra darbee immoo uummanni bahee waraana bilisummaa Oromoo sakatta'ee ofirraa balleesseera. Waa'ee waraana bilisummaa Oromoo yoomuu tilmaamuu kan hin dandeenye isa kanaa jechuudha. Warra soba akkasii oomishu, kijiba akkasii tarreessu, burjaajii akkasiin otoo beekuu of sobaa nama sobaa addunyaa kana sobuu barbaadu isaan itti xumura gochuutti sadarkaatti tarkaanfate irra dhagga'e malee kumaatamaan booji'amee kumaatamaan du'ee taanaan wanti kumaatamaan immoo magaalaa gurguddaa keessatti lolu waraana eenyuu ture. Soba akkasiitti saaxiluutti jirra. Sobni kun immoo soba hanbiraa dabaluutiin miti kan nuti saaxillu. Lafa irratti qabatamaan jiraachuu keenya argisiisnee
kumaatamaan jiraachuu, kumaatamaan hidhachuu, humna mootummaa sanaa walgitu kan walgiturra immoo darbee humna mootummaa sanaa injifachuu danda'u qabaachuutiin lola sana kan gaggeessine.